Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isiniin jecha har'a kunoo gaaroo wayin gaara dikeenan kutaa sadaffaa akkana jira. Qaysiriin hunoo akkana gurgurdatee ammaan tana nyaachuu ga'ame kana fakkaata. Kun immoo kaarotiidha. Kaarotiin xixiqqaadhaan malee shunkurtiin kunoo qaysiriin kana fakkaata. Salaaxaa already irraa nyaachuu eegallee jirra. Kana fakkaata jecha salaanni welcome. Kana hunoo boqqolloon kennallee akkana kun akkana gurgurdatee hagana ga'ee jira. Hunoo akkanatti immoo kana ga'ee jira. Kana fakkaata. Salaanni illee kunoo kana fakkaata. Nuti irraa nyaatamuu eegalleeyyuu salaaxa bituu dhiifnee jirra. Kana fakkaata. Qaysiriillee, shunkurtiillee, kaarotiillee kana fakkaata. Kunillee salaaxaadha. Ga'ee jira. Nyaatameetu hin dhumu mabada. Dinnichiin kana fakkaata jechuudha. Akkasitti haga dhumaatti akkanatti jira jechuudha. Gaaroon keenya waan biyya jirtu sitti fakkaata yeroo tokko das nama jedha. Akkasii jechuudha. Filaawariin tiyyallee kana gurgurtatte kana jirti. Kana fakkaata. Ammaa fi kunoo timaantimiin keenyallee akkana gurgurdatee ol ba'ee kana fakkaata. Haa jechuudha. Kottaa waliin nyaannaa jedhama. Akkasii har'aaf kanuma gaardii kutaa sadaffaa isaa kana fakkaata. Boqqolloo kana gisee arguuti waanuma biyyu jiru wayii na fakkaata yeroo tokko kama biyya fakkaata. Amma ga'ee jira. Hunoo dhedheeratee akkanatti baasee jira isiniin ja'a. Galatooma. Salaaxaa irraa muree isin agarsiisa inshaallah. Kunoo salaaxaan gaaroo kana fakkaata. Akkanatti akkuma kaalaa bittanitti gurgurdatee akkana jira. Kunoo waan ofii dhaabbatan kana fakkaata jechuudha. Salaanni keenya ka gaarootti dhaabame ga'ee hunoo akkana gurgurdatee kana jira jedhama.